Ashama arkafuni ordoftota Rahel Tubiitiif arganne tuubii anaa dhufuu isin jedhee jira bakka jirtan hundumattuu nageenyi isin haa baay'atu akkuma beekan ka gaafiif deebiin kiyya itti fufee jira har'ammoo kun akkanatti ka odaadhaan bareedetan yeroo baay'ee uffata aadaan uffattu jettanii waan isin baay'ee koomeentii barreessitaniif har'a kun ayyaana irreessaa biyya Yemenitti uffata aadaa uffadhee buna danfisaa jira hiriyoota tiyyaa wajjiniini. Kanafika baga ayyaana irreessaa geessanii irraaftanii jechaan jira galgala ayyaana irreessaa irraa galleet buna danfisaa jirra amma kanaaf hordoftoonni kiyya baga guyyaa har'aa kanaan isin gee guyyaan kun guyyaa gammachuu barri kun bara gammachuu isiniif haa ta'u jechaa erga isiniif haa ta'u jechaa gammachuu kiyya isiniif ibsaa amma kara sagantaa kiyyaatti itti fufaa sagantaan kiyya ka akkuma beektan har'ammoo nama haaraa fi nama takka chaanaala kiyya irratti mul'atini isinii fideera asumaanika kara isaaniitti isinii dabarsaa kanaafika chaanaala qabdi garuu har'a yeroo duraatiif chaanaala kiyya irratti gaafiif deebiidhaaf dhiyaachuu siiti fi baay'een galateeffadhaa asumaan kara ishiin isin dabarsaa ishiin ofirsitii jechuudha. Ashama harkafuunee daawwattoota arganne tuubii akkam jirtu baga ayyaana irreechaa kan bara 2020tiin isin ga'e nuti nagaa qabnaa iddoo jirrutti isinillee uummata keenya bakka jirtanitti nageenyi keessan badhaadhaa isiniin jenna egaa ka'arra arganne tuubii wajjin jirra jechuudha anillee yuutuubiin kiyya obsee tuubiidha achuma sabskraayibii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha gara Raahelitti isin deebisa. Kanafika daawwattoonni kiyya akkuma ishiin jette like share subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu akkan irraafannee warreen maatii keenya hin taaneef anaa dhufuu balballi keenya banaadha isiniin jechaa irraa amma immoo kara keessummaa kiyya ishii haarattan isin dabarsa kanaaf ishiin maqaa ishiitirraa kaaste yaa ibsitu sanaan boodaan kara gaafii kiyyaatti ittiin deebi'aa jechuudha. Ashama ilmaan Oromoo baga geessan ayyaana irreechaatiin baga isiniin ga'e isiniin jedha. Ani arra itubii Rahel irratti mul'adhe hojjedheen beeku gisee dura tanarraa addisiis lateefu ifama wajjiniini oona saasitaan duraatidha ifama wajjin ifama naa godhaa isiniin jira gara Rahel obboleetti ta'etti dabarsee jira. Kanaaf ka hordoftoonni kiyya ka Asteer har'aadha chaanaala kiyyaa fi daawwattoota kiyya kaanis gisee haaraa gaafan chaanaala irratti yeroo duraatiif gadi ba'u anillee akkuma Asteer kana jecha tokko gisee 5 irra deebi'aan ture Asteeris ka adeemsa kecha bartii guyyaa biraa immoo inshallah gaafa diraamaa an ishii dalagsiisu immoo diraamaa ishii ilaaltu har'a ka gaafii mammaaksaatinin eegala kanaaf ka daawwattoonni keenya ammas nafaana turaa jecha gara gaafii kiyyaatti ittiin deema. Kanafika daawwattoota kiyya oduun kara mammaaksa kiyyaatti ittiin deebin immoo amma gidduma waa yaadadheetan guyyaa irreessaa waan ta'eef gaafii irreessaa yookiin gaafii guyyaa irreessaa kana isaan gaafachuufanii kanafika obsee tuubii fi Asteer yeroo baay'ee kan dhufu ayyaanni irreechaa waggaatti yeroo meeqa? Ayyaana irreechaa waggaatti kan dhufu si'a tokko qofa. Okay, kanafika daawwattoota keenya obseen deebisteetti kanaaf irreessi kun yeroo baay'ee eessatti adeemsifama eessatti sirriitti bal'inaan beekama. Irreessi kun yeroo baay'ee kabajamuusa bal'inaan eessatti beekama. Bal'inaan kan beekamu hora Finfinneeti. Finfinnee fi hora Harsadeetti irreechi iddoo sadiitti irreeffatama. Tokko inni guddaan Finfinneedha. Inni lammaffaan immoo Bishooftudha.
Inni sadaffaan immoo namumtuu iddoo fagoo deemuu kan hin dandeenye jechuudha. Malkaan naannoo isaanii kan jirutti yookaan bishaan naannoo isaanii jirutti ba'anii irreeffatu. Aywa kanaaf ka hordoftoota obseen akkanatti deebistee irreessi bal'inaan irra guddinaan kan irreeffatamu qoraar sadiititti kan irreeffamatus waggaatti yeroo tokko. Kanaaf kaamee karaa Asteerittan isin deebisaa. Asteerri irreessi kuni aadaadha moo amantii Oromooti jettamee akkamitti yaaddaati? Ani akkata yaadu aadaa Oromooti. Aadaa Oromooti. Oromoon aadaa isaa akkanirraa fuune waggaan ba'anii irreeffatanii hunduu bakka jiranitti ba'anii irreeffatanii bootaan ani beeku irreeffatanii jee baay'ee bishooftuudha. Kanaaf amantii miti jechaa jirtaadha. Amantii booti kun aadaa Oromooti jedheetan jirani karaa kiyyaatti. Hordoftoota keenya ka Asteer kunoo haala gaariidhaan nu deebistee kanaaf ka daawwattoota keenya irreessi aadaa Oromooti malee amantii miti. Amantiidhaan immoo gonkumaa waliin qabatu jettee deebisteerti Asteerii baay'ee galatoomtu. Kanaaf ka irreessi aadaa keenya aadaa ittiin boonnuu fi sabboonummaan keenya itti beekamuudha. Kanaaf ka amma gara gaafii kiyya dhaabbataa yookiin immoo gaafii kiyya mammaaksaa fi gaafii afaan Oromootiin wal qabatettiin deema. Kanaaf nu faana turaadha. Like, share, subscribe gochuus asumaan hin irraanfatina jecha karaa isaaniitti darbaa. Amma gaafileen isaanii qophaa'ee fiira isaan lamaaniifuu gaafii tokko eenyu akka mo'atu eenyummoo akka biraafu waluma faana laallaa jechuudha. Kanaaf amma obseetuu bidhaafan dhiyeessaa gaafii kana gaafii goggogaadha. Ni deebistuu mammaaksaa isin jechaan waan isinitti fakkaate deebistuu jechuudha. Kanaaf maal jedha seet agabuu si bulchuudhaaf ganama si beelessaa jedha. Hayyee agabuu si bulchuudhaaf ganama si beelessaa oduu jedhee namni tokko sirra mammaake mi maal jechuudha maal si ibsu isaati. Ani akkanatti fakkaatas jechuudha. Akka yaada kiyyaatti agabuu si bulchuuf ganama si beelessaa yoon ganamaan beelee yookaan waan hin qabu nyaadhee fixee yookaan galgala agabuu buluu danda'a. Kanaafuu garaa kiyya jechuudha. Garaa keeti? Kanuma deebiin ati qabdu mee yaalime? Deebiin ani qabu kana. Agabuu si bulchuudhaaf ganama si beelessaa. Qonqoodha yaani garuma kiyya. Kanaaf daawwattoota keenya namoota tokko namoota of jaalataa ni beektu motiire oduu qabu hin qabu jedhee oduu irrakkadheedhee biltummaa wayiin agartuu moti. Kanaaf rakkina isa duuba fuuldura jiru san asitti abaakatee rabbii keenyaafillee galata oduun galchii jiraataa jechuudha. Gabaabattee jechuudha. Nama of jaalataa yookiin nama injiraa motiiree nama kunoo harka jabaatu jechuudha. Daawwattoota keenya kanuma deebiin obseedhaaf amma immoo gaafii karaa Asteeritti deebinaa. Asteerikaa yeroo duraati chaanal irratti waan baateef fika ishiidhaaf immoo koomentii shaggaasaa maaliif koomentii ishee jala deemte hanga dhumaatitti waan dubbisifattu koomentii shaggaasaa na barreessafiidha. Yeroo biraa immoo diraamaa akkana waliin dalagdu abdii waan qabuuf amma karaa ishiitti isin dabarsaa jechuudha. Kanaaf Asteer amma gaafiin kee maalinni akka ebeluun sirbaan morma nama jallisaa. Sirbaan? Akka ebeluun sirbaan morma nama jallisaa. Oggaasa bujalladha jecha. Daawwattoota biyya kana afaan Oromoo akkatti Oromoonis afaan Oromoo kan sirriitti hin dandeenye jira. Maal jechuun moti afaan Oromoo kan maan kunoo safara keessattis mana keessattis naannottis alarrattis dagaagsaa jirra akkuma isin agartanii. Akka ebeluutti sirbaan morma nama jallisaa jedheen gaafadhe garuu deebisuu hin dandeenye meeqa. Gaafii goggogaa waan taateef daawwattoota kiyya yaayaaltu jedhee carraa lammataa kennee fi eegan jira yoo ishiin na dhabde immoo waan maddeessaa jechuudha. Akka ebeluutitti sirbaan morma nama jallisaa. Alagaa? Deebisa maal jettaree Asteer? Alagaa? Alagaa jechuun maal jechuudha? Yaani hoggaa nama daan jechaadha morma nama jallisaa.
Oo kan baqa morman nama dabeechaan. Hordoftoota kiyya kun har'a akkanatti guyyaa ayyaana irreechaatti isin bashannansiisaa jira. Kanaaf egaa akka eebiluutti sirbaa jechuun morma nama jallisaadha. Namni akka ofiititti yookiin immoo akka mana ofiititti bula malee akka ollaatitti hin bulu jedhama deebisaa. Kanaaf hordoftoota Raahel Tuubitiif argannee tuubii bakka jirtan dubbatu nageenyi isiniif haa baay'atu jecha like share subscribe gochuu isinirraa fatiinadha. Kanaaf egaa viidiyooleen biraatis akkasumatti itti fufu gaafiin kana fakkaatu viidiyoo biraatiin yookiin paartii lammaffaadhaan isinii dhiyaata. Kanaaf obsaan eeggadhaan jedha amma karaa isaaniitti waan jecha isaanii dhumaa waan isin jedhan karaa isaaniitti isin dabarsaa jechuudha. Galatoo madaa erga oggaa dogoggorree dhiifama guddaadha. Gisee duraa sirriitti inshallah gisee lammataa akkasuma sirriitti oduun qaanee deebisaa jechuudha. Kanaaf egaa obseetuu bimee ati yaada maal qabdaa? Hordoftoota arganne tuubii jechuudha waan daawwataniif galatoomadha. Turtii bareedaa obboleettii teenya Raahel wajjin goonee jirra nutillee jechuudha. Subscribe fi like share gochuu hin dagatinadha. Yaada qabdan immoo commentii jalatti nu barreessadha. Egaa Raahel gaaffiiwwan kana akkanatti gaafachuu afaan ofii aadaa ofii guddifachuun hedduu bareedaadha waan ta'eef wal cimsaa wal cinaa dhaabbadhaadha hundi keenyaa jechuudha. Galatooma. Kanaaf egaa hordoftoonni kiyya fi maatiiwwan kiyya baay'een isin jaaladha. Viidiyoon kiyya kanarraa asuma irratti dhumeera. Viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti fayyaanaa ta'a. Warra haaraa taataniif anaa dhufu balballi koo banaa isiniin jedhee jira. Horaa bulaa fayyaanaa ta'a.